gartee haqa isaanii rabbiin gartee rabbii dhiiga isaanii rabbi haa baasu du'a akka malee rashanan hangaasa Ibrahim thank you so much waan nuti lallabaa turre gartee waan guyyaa meeqa lallabaa turre abbaan rashane ammallee angoorri jira jeetiin guyyaa meeqa gurra kiyya qabadhee iyyaa ture baga haqa sanaa baafte dhugaa sanii naa mul'ate maaliif arra dhugaa wobootii mul'ate haqa wobootii irra ifa bee woboon nama rashanu ilmi aan Oromoodhaa dhibba beeyna woboon nama rashanu woboon saba isaatiif gabbee wabon gartee ummata saatiif gabbee wabon gizee nama rashan hunqab wabon gizee abbaasaa rashan hunqab wabon gizee ni gartee abbootii saaniitii fi hayyoota saaniitii fi ilmaan saanii rashan wabon hinqab wabon gartee ilmaan saatiif abbootii saatiif haadha saatiif gartee akka xilaannitti roorrisne isaaniif gartee isaan gartee roorroodhaaf gabbahan malee abadan Oromoo rashanuu jenne gurra qabannee yuturen ilmaan Oromoodhaa guutuu ni beeytan akka wabon nama rashan akka namni gartee wobon nama rashan dhibba ni beeytan garuu haqa kana bira dhaabbachuu dadhabdan haqa kana hojii maaliif dhaabbachuu dadhabdanii garaan dhukkubsuu tureen nuti abbootiin gajaasan gartee akka malee rashananii akka malee rashanan manguddoo nyaattee garaan qabne manguddoo gartee uffattee qaamaan qabne gartee abbaan rashan saniifi abbaan ajeetti khannesan cuftinu waliin beeytani cuba keessanuu gartee taa'u jira kharashan siise gartee arra yaa obboleen kiyya nuti arra ilmaan Oromootiin gartee ilmaan Oromoo arka ilmaan Oromootiin arra rashanamu jechuun fafa guddaadha fakkeenyaaf mootummaan Oromiyaa kayfiin jiru gartee gizee ma fakkeenyaaf mee waan nama dura dabarre ilaala lammaa magarsaadha gizee waraana tokko eebisuu deemu waraana sanirra dhaqeetiti gartee gizee eebisuu deemu isiin uummatarraa hidhattan ummata sin qallabu jir ummata khanaaf gabbatan ummata khana tarkallaatiin ajeeriti poolisiin Oromiyaa ta'ammaan tana gartee bineessa taate tuni poolisiin Oromiyaa ta'ammaan tana gartee xilaata baddaanu taate jirtu tun gartee harkaa fi qubee walitti tahanii gartee gaachana keenya jeet hawaasni kun illee bira dhaabbate ilmaan keenya jeeniti qoma isaanii tumachuu tureen poolisii arraan tana gartee bineessa taate abbootii si rashantu polisi amman tana gartee even itti gaafatamaa polisi Oromiyaa kayfinju gartee saba kanaa fi dhuga dhaabad khunduraanu amada didemi torba gartee wayyaane wajjin ummata keenya rashanaa ture namtichi polisi Oromiyaa kayfinju samatti beeta maqasaati gartee ha ummata keenya rashan siisaa turu angorra tol deebise na Abiy Ahmadis angorra gizi ol deebise namtichi kun amadi didemi torba lubbu Oromoodhaa kharashan siisu ture isaan hiduu malee takka Oromoo hiikaniin beekan polisi Oromiyaa fi mootummaan Oromiyaa kayfinju mootummaan Oromiyaa Oromoo wali qabee hiduu number 1 takka isaanii gabbee ummata Oromoo hiika hidhaa raayuu gartanii me amadi demi torbas gartanii amma ho gartanii takka isaanii hidhaa raayuu joollee nageya joollee fayyaa nagee qab manguddoo nageya abbootii taa namni abbootii qabu namni gartee abbootii qabu akkami manguddoo san gartee du'a fokkottuu san ajjeesisiisa akkami du'a fokkottuu san rashansiisa akkami abbaa keetirra saasa fudhattee akkamitti itti rashantaan mi akamu marrashanin sanu du'a fokkottuu san rashansistanii awwaala dhorkitan sanii dhageen gurra xiyalameen qabadhee iyyaa tureen akkami wanni kun Oromoo irra deema ilmaan Oromootiin mootummaa Oromootiin akkami namni kun gartee wanni kun Oromoo irra deema kaa'u manni keenya wal cinaa dhaabbannee gartee waan kana lamneef irra hamursiifnu jeetiin gurra lameen qabadhee iyyee tureen garuu warra hayni isaanii ifi isaaniitiin wal nyaatanii ifi isaaniitiin wal jeeqanii ifi isaaniitiin gartee waan xiqqeerra wal labaniif arra hayni bahaa jiran arra hayni bahaa jiru kun is ilmaan Oromootii fi hayni beetii fi waboodhaaf illee hayni isaa biheefi jira waboon nama rashane jaanit ilmaan Oromoo qaccee Oromoodha tawaata kan balleessin meeqaan tam rashanan rabbiin haqaaf arraantan haqa baaseen waboon takka nama rashaneen beeku waboon gartee takka ilmaan saarratti abbootii saarratti haadha saarratti waboon quban kaasu 100% ni beeyna maaliif qomooteenya waan beeynuuf waan gabbahaniif waan beeynuuf kaayoo isaanii waan beeynuuf tarsiimoo isaanii waan beeynuuf nama rashan wabon rashan yetani ilmaan nama miskina meeqantam rashana turtan wabon nama rashan polisi Oromiyaa da amadi demi torba wadi nama rashana ture isaanu waruma mamman jiru kan warri ammalle nama rashana jiru maqa wabotin jolle meeqantam akal godolo gotan amadi demi torba godaa turtani ammalle godaa turtan akkami Oromoo irraa nyaatani akkami Oromoo irraa dhuudani Oromoo tun waan meeqan isin qallabu jirti waraana kanarratti Oromoon qabeenya sitii isin qallabdee damoozaan isin qallabdee sangaan isin qallabdee loowwaniin isin qallabdee reedhaan isin qallabdee limmataan isin qallabdee humnaan isin qallabdee Oromoon tun akkami kabajaa dhabdi akkami gartee kabajaan Oromoo akkami dhabama arra akkamitti ilmaan siidaatiif abbootii isaanii irra jeessan isin eenyuun achi jirtan eenyu kan isin achi dhaabbachuu jirtaniin
eenyurraa nyaachaa jirtan arraba huccuun ati uffattusan dalagaan qabeettee gartee poolisiin oromiyaa keef hin jiru gartee kaati gizee manarraa gabbaate eenyurraa nyaattee eenyu damoosii si kafalu jira bara haadha miskiinaa taarra isirra shantanii isinii kafalu jira abbaa miskiina gartee qatee bulaa kanaatu bara isinii kafalu jira san wallaaltanii isi warra qoonqoo gartee qorii nyaatettuu daanu poolisii oromiyaadha ummata aramanii ummata gartee marzii warri taa'u poolisii oromiyaa ka duraan tureefi ka gartee poolisii abadii deebitorba ka tureefi ka ammaan tana jiru isinii warra gartee qorii nyaatee oden akkamitti abbaa keessan ajjeestan abbootiin gadaa sana kamalee duute abbootiin gadaa sana kamalee rashanamte abbootiin gadaa sana waata kamalee miskiinonni akkamalee rashantan ammallee jarrisan hidhaan seenne ani gurra qabadheetiin iyyaa ture guyyaan dhageerra gartee abbootiin sana ammallee ni jiran ammallee gartee isaan dalagaa jiran oromoorraa nyaachaa oromoorraa dhugaa oromoon tun ta'isin gargaarsaaf barbaadan tamii ta'isin abbootii isaanii rashantan ta'ilmaan isaanii rashantu tun tamii naa garuu dideebar isin eenyu echa bikkasan jirtan eenyu bulchuu yaatan eenyu gartee yoo isin oromoo tanaaf kabajaan qabaatin yoo oromoo tanaaf ulfina qabaatin akkamin lubbuun oromoodha ilmo oromootiin harka oromootiin akkamin rashanamtiin abbootiin oromoo akkamin rashanamti maqaan jirre maaliif wobo adda bilisummaa oromoo irraa kaayaa ooltan wobo jeesi wobo rashaneeta himaa maqaan rakheessan isin maqaan kun amadii demii torba malla zeenaa himataa nu garagalchee tureen sana malee isin gartee wobo kas godhe wobo abadan wobo naman gootu ha wobo nama rashantu wobo nama najjeestu abbaasii rashantu isi warri gartee sabaaf gartee warri quuqaman qabneen warri gartee saba kanarraa gartee laacalloon qabneen warri garaan uumame kun kadees garaan uumamtanii warri silaa kirminaalli isinii warri duris nama rashanu ture warri gartee nama jeesu ture isini gartee arra sanjarra sangartee angoora tol deebisuun abiyyi bar warri silaaqu jiru yaa abiyyi ati quban qabdu gubbaasan jirtaami warri gartee silaaqu jiru jara diqaalaa opiidiyoo wali qabdee teessuun tana gartee kirmilaala wali qabdee teessuun warra dantaa isaaniitiif garaa isaaniiti wali qabameen gizee takka abiyyi irra quba kiyya kaasuudhaan ittiin kaafadhaan gurbaan kun gubbaasan jira jala kana waan dalagamu jiru kana quban qabuun jara hattuu kana gartee gizee isaa wal filanii irra wal fidanii oromoo irraa nyaachaa oromoo irraa dhugaa oromoo rashananii ila yoom gartaa adda bilisummaa oromoodhaa maqaa buusaa ooltaniif ila yoom addi bilisummaa oromoo takka woboon gartee jalma roodii fi guruppiin isaa gartee akka jirutti nama rashanuurraa haayoon qaban waan maqaa isin gartee yoo isin sabni kun bar dhiifama guddaa isinii godhee bara sabni kun dhiifama guddaa isinii godhee isin ummata ajaawaa gartee warra kirminaala warra silaa gartee hidhaadhaan maleen kan angootti isin fi deebisee angoorra teessanii silaa galataa saba kanaan maleen saba oromoo guututti gartee arraas deebitanii ilmaan isaanii rashanuu miti arraas deebitanii abbootii isaanii rashanuu miti arraas deebitanii isaan gartee rashanuu abbootii gadaa rashanuu miti silaa saba kanaaf haawultiin malee saba kanaan gartee kabajaa ulfinaan maleen warri gartee ulfina kayyanurraa fuudhe ummata garaa warra wali qabamee bikka san taa'u jiruutu ulfina ummata oromoo irraa fuudhe nutu faccisiise arraan tan oromoo irraa nyaachaa oromoo irraa dhugaatitti oromoo rashantan abbootii gadaa san duuti isaanii akkamalee namurti wani namurtuuf awwaalchallee waakkatan akkamit abbaasaa rashan akkamit haawwansaa rashan manguddoon tummee wanni siin balleessa takka lafa kaayame hin abadda wanni isaan balleessan awwal abdoo isiif isaatiif fiqaaduu tasammaatiif addisuu argaadha waliin achi dhaqaniiti gartee ajaja warri dabarsee namicha jara kanaafi isaaf poolisii oromiyaati warri rashansiisanii du'a waakkatan akkamit osoo tumtanii mana hidhaa keessatti lubbuun namaa isin harka baati fafa guddaa barqaanyii guddoo barsiin wanni dalagaa jirtan arra oromoo tanaan maleeni arra oromoo gartee rashansiistanii du'asii waakkataniini oromoon arra tanaan maleeni oromoon gartee ilmaa isiniifuu fiqaada isinii kannete angoota isin deebistee isiniin maan ajaawaan kun angootti ol deebitanii arra oromoo ajjeesaa guyyaarraa warri rashanaa jiru ummata ajaawaan maanta poolisii oromiyaa ta'eef hin jettu gartee xilaata gartee warra oromoo irraa nyaatee oromoo gartee rashanu jiru jara kana xilaanni oromoo hafirraa oromoo firaa kaasuu barbaaduun akkamitti abbaa kee ajjeesta
Kakaanyin kamna salfata akkami abbootii teessan ajjeessan akkamitti oromoo jeesti faafarni guddaan keessan sanii bar lammaa magarsaadha gizee waraana irra dhaqu gartee waraana saniin ummata kanarraa hidhattan ummata kanarraa nyaattan ummata kanaaf dhaabbattan jeenitti bar amata sadeen inni ture san gartee waan inni dalagaa ture san agartan gaacheen ummata oromooti jeeti gartee ummata kanaafi hawaasa kanaafi poolisii oromiyaa waraabeessa yaatu tana gartee waraabeessa ilmoo haadha garaa baatee waraabeessa ummata si taate kana gartee haadha ilmoo wali godhe ummanni keenya leen gaachene kaya jeener karra kayate waliin illee footoo khawturan arra jeerasanii deebi'ee gartee xil eenyu bulchuu bakka deeman eenyu rakk nyaachuu jiran if dagatanii gartee haadha oromoodha maqaa shaneetiin maqaa gartee shaneen ifi isaaniiti jaaran ifi isaaniiti qawweetti kannanii ifi isaaniiti wobbaasanii jira qobatti karaa wallaggaa kana keessatti gaani maqaa namaa xureessuudhaan nama maqaa namaa ajjeesuudhaan takka maqaa namaa xureessuudhaan bar namni tokko waan takkiif gaarii dalageellee yoo nama xureessellee sinarsin isin nama itin nama jeesa ifi ramarashana kamii ka isin kriminaalaa barbaadan bar namni sila dalageellee nama garsiiste haati oromoo gammachuu sinirraa qabaate abbaan oromoo gammachuu sinirraa qabaate illee ka isin nama rashasiisa haati oromoo irra ilmaan sii bika keessuu lubbuun sii asi galtee bijirtiif abbaan oromoo irra ilmaan sii dhaga ilmaan saatiif gartee ifi isaati yoo gabbee ilmi oromoo tokko ol deebi'aa jetti qalbiin isaa dhaabbatan eenyu irra sodaatan poolisii oromiyaa irra sodaatan poolisii oromiyaa sodaadhaa fi gartee eessa teenyaa akkam taala ilmaan keenya dhiiroo maaliif hin dhala haati silaa garaa keessa deeffadheettee sheenaa keessa jirtiin maalirra akkamitti ilmoo haadhatee sanirra nyaachaa oromiyaa irra nyaachaa oromiyaa irraa dhugaa akkamitti oromoo rashantan Fafni guddaan keessan guddaan sani bar mi'a biyya san keessatti beete oromiyaa biitii Itoophiyaa san gartee biyya guddoodhaamti biyya guddoo san keessatti mee sababa biraa ajjeesu naaf hidhame sababa biraa nama sababa isaa rashanu naaf hidhame poolisii oromiyaa waan hin ta'in poolisiin oromiyaa akka jirutti gartee ummata waraabeessa ummata gartee xilaata badaa yoo jaan poolisii oromiyaati poolisii oromiyaa tana maaltu kana diinitti isaan deebise mataa gubbaarra taa'u gartee ajajaa waraana sanii ajajaa bitaka poolisii oromiyaa sani gartee fi ifin daninnatiin fi jinniin fi huncuftinu waliin isaan kana cufaa mataa tortoree waan jiruuf gartee tortorri kun ilaa jala gabbu'ee waan jiruuf fi akkana ummata lubbuu miskiina galaafachaa jiranii miskiinni kun maa galaafataman ifin duuti oromiyaa keessa deemu jirtu bilaashitti waboon nama rashaneechaa waboon nama rashantuun jirtu sinin jeebar dhibbata ka dubbachaa wala ummanni oromoo 100% ka oromoo ta'e waboon akka nama rashanani beeka isinillee ni beekte waboon akka nama rashan garuu harka keessanii dhiiga qabu harka keessan 24 hours harka dhiigaati maaliif gaariin isin daleedanii jirtan nama gartee warraa nyaatanii irraa dhuudanii gartee saba kana deemtanii zallamu jirtan sabni kun zallamamee jira piliis rabbumaa jaati gartee miskiina kana hin zallaminaa miskiinni kun nagee anaa jiraatu namni eega opiidiyoon tun amma silxaarra dhufte oromoon takka akka ammaa kana duuteen beetu duuti oromoo takka akka ammaa kana awwaalamteen beetu fuutanii gartee internet irra cuftanii miskiina rashansanii fuutanii awwaaltanii rabbiin haqa kana dhoorkuun baasu jira hayni kun baatuma jira feetan samitti awwaaltan feetan dochitti awwaaltan internet cuftaniis abadan habbata kalleewu bahaa jira information isaanii addunyaa agarsiisaatuma jira rutilleen sigale sootanaaf oromoon gartee abadan opiidiyoon tun gartee yooni fi gartee anqa opiidiyoon baddutti oromoon nageelleen harkattuun isiin warri biyya laaqaa jiru isiin gartee namticha kanallee abiyyillee akka inni gartee namni qubarra laatu hagodhaa jiru mootummaa oromiyaatii fi gartee poolisii oromiyaatii fi isaan kana warri gartee abiyyi irratti illee quba kaasaa jiru isini gartee akka warri mootummaan oromiyaa gartee mootummaa oromiyaatii fi poolisii oromiyaatii fi itti gaafatama waan oromiyaa finju kanneen kanaatu abiyyi irratti akka hawaasni qubarra laatu hagodhu namticha kanallee akka homotamu hagodhu isini godhaa jiran sila gartee isin jaarmeeni keessan jalarraa mataarraa gartee gaarii qabaatanii hawaasa kanaaf laacolloo qabaatanii lubbuun oromoo takka akkamitti oromiyaa keessa duuti maa hidhamti akkamiin rashantan isin abbootii miskiina gartee manarra gubdanii fuutanii shanee akkas godhe abadan namni maarsin dhaga'u jiru bar shanee akkas godhe meeqaantam garree waraanni poolisiin oromiyaadhaa karaa wallaggaa kana manarra gubee taa'ee xiqqana godhi boo afaan oromootiin haasawaa viidiyoo meeqaantam waraabdanii achi gadhiiftan bar namni oromoodhaa dhibbatti waan isin gootan takkatti isin harkaa bar gariin oromoo bar ni jiiraami eenyu hamannaa gartee deebinee ifarrabsu jirra oromoodhaa kabika kana qabu ifi warri alaatti illee oromoodhaa kamootummaarra jiru jaan isin garuu ammoo afaan oromootiin mana miskiinoo manguddoo dudulloota karaa wallaggaa kana manarra gubdanii afaan oromootiin haasawaa mana gartee viidiyoo meeqaantamii jira isiniifin poostii godhuu danda'u hundaan sawwaboo godhe
sana dabalisu Oromoo godhe sawwaboo godhe me nama poolisiin Oromiyaa osoo afaan Oromootiin agarru aboo kana gubi aboo kana godhi akkas godhi daaraa goonee mijaanii afaaniin viidiyoo waraabanii warri maxxansaa ture poolisii Oromiyaati. Poolisii Oromiyaati agartee waan hidhateef kaayoo dursoomee heerra qaba poolisiin. Poolisiin kun gizee jaaniin heera qaba. Heerri isaa maali? Nama badii dalage, nama hamtuu dalage, heeraaf dhiyeessii siin ja'a. Eenyu abbaa keetiititu deemi harkaan rashanii miti akkana harkaan qabadhu eenyu siin jee. Heera kamtu siin jee. Heera kamtu tutume isiniin deemaa rashanaa jee ajaja sinii kan. Abbaa ajaja sinii kan nasan amma wanjalaa gabbaa saatii maakaa. Abbaa ajaja sinii kan. Heerri poolisiidha. Gartee namni kun poolisiillee namni gartee poolisii biyya saniitillee akka bikkuma feetu heerri poolisiidha nagee biyyaa eegu. Ganda nagee eeguudha. Abbaa badii qabu heeraaf dhiyeessitee abbaan heeraa koortii deemanii koortiidhaan gartee badii inni qabuun ragaa qabatama yoo qabaate viidiyoo yoo jiraate qabatama namni ragaarra yoo ba'an fuudhee heeraa fi seeraan dhiyeessuudha. Eenyu abbaa keetiitutu fuudhii rashanii siin jee. Eenyuutu gartee ajeessi kannee fuudhii tomii siin jee isin qaanyiin qabdan poolisiin teessanis heeraa fi seera waan hin qabnee fi harka namarra kaaftanii nama dhootanii ordarri isinii kanname gizeedii fi aayiduu jettee kakattee gartee ummata kanaan bulcha ummata kanaan nageessaa eega ummata kanaan gartee akka isaan nagayaan jiraataniin godhaa eegattee kakattee gabbaatu ummata kana nagee eeguudhaaf akka hattuun isaanii nan. Akka gartee isaan namni biraa dhufanii isaan zarafne manguddoo gurguddoollee akka namni zarafne nagee isaaniitiin eegaa jettee kakattee gabbaate kakuu gabbaateef sammaa dagatta kakuu gabbaataniif sammaa dagattan kakuun isin gabbaataniif gartee abbaa badii qabu fuutanii heeraa fi seeraan mana hidhaa san geessanii heerri san gartee yoo murtiin kanname abbaan heeraa san gartee ha koortiidhaa ha gartee looyeraa san gartee isaan koortii sanitti haa gartee gala deematanii isaan mootummaan firdiitti haa gootu ha badii balleesse hawaasa gabbaasanii abbaan kun badii kana balleesse gurbaan kun gartee biyya teera godhu jira takkaan biyya laaqaa jira tanaafuu namtichi kun gartee heeraa faa dhiyaatu jaanii fuudhanii miitingii gabbaasanii badii hawaasni haatti murteessu maaltuutu siin gahee harkaan qabatta. Biyya tana gammaa Ameerikaa kana kanatti ilma namaa harkaan qabachuu hin dandeessu. Yoo harkaan qabatte ragaatti qabaachuu qabdaan waan inni balleesse viidiyoo hojjette qabaachuu qabdaan akkamiin namni poolisii jechuun ati bar isaanirraa nyaattaa bar isaanirraa dhugdaa bar akkamitti lubbuu namaa balleessisan isin qaanyii warra hin qabne poolisii Oromiyaati. Warri qaanyiin qabne gartee waan gaache waan gabbaateef kan beene waan kakatteef kan beene gartee kaati kajjeesu jiru ummata Oromoodhaa poolisii Oromiyaati. Deebitanii amma faa keessaa fi ummata Tigraayitis ummata Asmaraas keessa jira. Isin irraa fuula harkatanii dadhabbii teessan beekanii isin gartee dadhabbii teessan irraa kan dhufe poolisiin bikka biraa waraanni bikka biraa Oromiyaa keessatti yuunifoormii uffatee mililik safaariin isinii hawaasa keessan tuffachiiseef isaanillee dhufanii huccuu teessan uffatanii Oromoo rashanaa jiran. Wallagga keessa wanni tahaa jiraasan. Wallagga keessatti gartee poolisii Oromiyaadhaa silaa kabajaa ifii qabaatte silaa hawaasa keessanii kabajaa qabaattanii fi silaa uummata keessanii kabajaa qabaattanii fi akkamiin namni biyya biraa warra Asmaraadhaa poolisiin gartee Amaaraa tajaajiliin gartee mililik safaariin gartee bikka biraarraa huccuu yuunifoormii Oromiyaa uffattee akkamiin dhuftee Oromoo rashanti isinii kabajaa uummata hawaasa kanaan qabneen isinii ulfina hin qabneen heera hin qabne seera hin qabne tanaaf gartee bikka biraarraa poolisiin bikka biraa achirraa dhuftee yuunifoormii isin waliin haasawtanii Oromoo ficcisiisuu waan barbaadaniif fi ficcisiisaa jirtaniin arra Oromoon manni Oromoodhaa guyyaarraa du'aa jira. Haati Oromoo guyyaarraa du'aa jirti. Abbaan Oromoo guyyaarraa du'aa jira. Beelti Oromiyaa keessa jirtu arra haasa'amutti hin jiru. Arra beela Amaaraan nu himtan. Beera lafa Amaaraan nu himtan. Amaara rakkate nu himtan. Namni Oromoo dalagu jiru tokkollee hin jiruun Oromoon beela keessa jirti. Oromoon dheebuu keessa jirti. Oromoon gartee goddaama badaa keessa jirti. Arra goddaama Oromoodhaa tokkollee miidiyaan tokkollee himutti hin jiru. Goddaama isaa himu jiran. Ifin ka Oromoo miidiyaan Oromoo ka ifin jiru gartee kanneen dhiisi miidiyaa maalii mititi. Afaanaadhaa fi OBN fi jinni wanni haasawwan kun gartee miidiyaa sabaa dhaabbatee miti. Kuni miidiyaa boqqolloo duraanuu miidiyaa boqqolloo baafneefi. Soo jarri kun jabtinu har'a maal eenyu raasoo jiran Amaara goddaame miliyoona kan hanneef Amaara goddaame Amaara akkas ta'e lafa Amaara akkas ta'e gargaarsa kanineef maarree kanineef jedhan Oromoo gaddeebitee maal himin ati magaalaa san bulchuutu hin jirtu bar
ati bar media oromo da oromo bichar bar focus golu kabda bar akka wali galat zena himte male odu wanne tin himu kabdan wanne sinase su kabdan hawasa oromo ra abatani hawasa ra ko oromo himu kabdani bar media garte biyesan keda jiru asi khate rakina amara naimta rakina amara amari afanda be amari media dibata kar rakina sahi machajra sigale iti de debili gode khantani le tale je khadumnes dumne je kharepintenis repitane je debili himu juran okay baye seni himu juran isan isinif singar garsa taw jurtani media no bieni fana da mare da jinni da wani anta kan tutunu call them all of them chofte sane du garte isanif guza ola jurtan maaf kese gadde bitani sabake sanin dalene saba garte malak ragurtan saba taksi ragurtan saba garte isan kabenya sani ragurtan saba kana gabbatani garte rakko isani manimne mi obiyan ta kara kina harar rakina oromo da himen beka oromo rakate oromo beloti oromo garte wala kana taati garte zakab rakina oromo himani jirtani ummata namata kotoko garte gabbay rakina oromo da hime garte rakina kana oromo rodema jira je media dan gabbase ta karo video an kadi kada warabe gabbase akka namni gargaru goru jira male hati oromo da kharaw arsi khana kaisa digarte meka dan tamizu tu bela rakate du ajra meka antami hongo dan gade godame jira ta kaim tani sinni betani taka kharab orana kana garte hongo gongo din wara godame bishani wara godame garte kalloloni kha garte isi motu man ra gurgurat khamotu man garte alate ra gurgurate ra fayde mo jirtu khalo wasani dume taka isi rakina sani sambaliftani takara dubatani takara kinno ko garte bi kana jiretani o bien takara deme bi kana kina oromo jiru himeni be kha giziya chufa garte wana janda bira nuhimtan ilma wana janda bira garagajitani tabi kabira kaysafu biya mara farra haso warbadan tanaro sanib jalati oromo rakina bada khasi jirti oron rakina bada khasi jirti rakina sani ra magabatani media mani minaisit akka media ti rakina gudda kabdanu si warri media kaysafu garte OBN fi media bete biya kaysa jurum banan media biya kaysa jur garte oromo kayfenju rakina gudda kabdan rakina sandaka oromo ra rakina kana jira biko hongi kana jira rakina kana jira tani da karra sotin ha oromo me kanta manara gubdani jirtan wabo gube jira ma wabo marre gode jira tanin wabo na badan namon gubu ni be oromon tol chebe isini miti abban padeu isinu matan kesan ni be tan wabo na kana man gubne wabo sabab gabe wabo ngarte ummata satif gabe wabo na kan gubne ni be isina boti gadata na wabo rashane ga tani di bar rakhesan rabbin haqaf dabbata igisani to haqasani to wabo na kasani na jesin isina ka jesan isina karashanta nuti be ne gabane yuture dijar du gabane jine garte rabbin haqasa ranta na base hayni sani garte akesi rashantan akesi garte lubu sani tabatan ajjecha sani karasin tabatan arha rabbi base wabo ramaka khaya olina wabo na badan na marashanu abadan wabo na marashan wabo na marashana samanama wabo na marashan isini wari na marashanu juru isini polisi oromiya garte ummat handaraka garte uchufti se khaysan isin kriminala polisi oromiya garte isi warra hada rangat aboti rangat hawan kesan warri rashanatru isin bar haboti fa hawan kesan urepi go du fronde betani badisin polisi oromiya da warra mana gubeda batet khoflu bar ummata kanyin kamne ummata sabla polisi oromiya tv ajaja polisi oromiya khayfinjan tanakha kullada garte warra wanga befi bene garte sila hawasin khanya kunu taxi khafalu batevi sila hawasin khanya kun gargarsa ko lebreda bachu bate mala basane kanyata ne garra yarkhuni silirra ngatani khabaja sini dabal oromo isinirra dugani ti garte ufanni sana ranta garte ufatan garte motuma sini kanemi malak khasini kan taxi hawasat hawasin kun ittikhannet me uchusini hodani alarra isini fidan hawasa ranyatan hawasa radudan hawasa sarrashanu jirtan isin ummata sablanga chun polisi oromiya tv ajaja polisi oromiya tv tigawata polisi oromiya isini garte ummanni garte sabasa nyachu juru isina ka garte angudai ibjala gademu jirtan male ol deman jirtan sabakana garte sabakana ranyatani sabakana nyachu jirtan male isin garte polisi oromiya shame on you guys itigabata ma polisi oromiya garte qani fafa gudda shame on you guys isin garte warri ruhe na ma tabachu juru warri lubuna ma tabachu jurti training itti barachu jirtan qawwe jolle takka qawwe dawin garte salatan sadi gize gabbasan horso fi mali fi ma bikati barasan sirra gize gabbasan namni santi baratan jolle oromo barachu jiran polisi oromiya da
gartee akkamitti ilmaan oromootiin arraya oromoon akkamiin rashanamti ilmaan oromootiin gartee akkamiin duute oromoon qaanyiin guddaan teessan barfafa guddaan isin firdeemaa jirtan kana bar akkamitti mee sababira Somaalee ajjeesu gaddanii Somaalee yoo Somaalee saani gartee waa balleessinaa walaalee kaale jeetu dhufe kootu bee jeetti ammata daanqabee irraa tursiisee gizee kaan kute abootti deebiin deem jenne karaarraa gaddisan amaara saba isaa ajjeesu gartanii Amara polisi amara khasaba sajjisu gartani arkarra qabe galagee gaddisan Beenishaangul jira Afari jira takka saba sagar jeesu gartani polisi Oromiyaa malee ummanni handaraqa gartee ummanni gartee summiin gartee warra maqaa uumuudhaan number 1 ta'e gartee waan malla zeenaa namada 27 gartee adda bilisummaa Oromoo akkas godhe akkas godhe gaarii abbaan duulaa afaan gartee huntuutoo viidiyoo qabatanii gartee adda bilisummaa Oromoo maqaa ajjeesuudhaaf huntuutoo gartee maal jaanii karaa wanta kanatti huntuutoo hallayyaa keessatti gartee ifi isaaniitti rashanii abbaan duulaa afaan kaameeraa qabatanii ifi isaaniitti rashananiiti adda bilisummaa Oromoo nama rashane waboo nama rashane jaanii viidiyoo qabatanii nuti wayi kana smartii dhagaaba sana ijoollee ta'aniin beekaa giseen fi uummata walii qabanii viidiyoo garsiisan walii qabanii viidiyoo garsiisu turaniin eenyu hooraa beekiseessan eenyu ka dhaabbatee gartee uummata sarrashaneetti guureette hawaasni gaafachuu hin dandeenyeen maali hubannoo waan qabne numa amana hawaasni keenya kun gartee akkasitti gartee adda bilisummaa Oromoo irra garagalchaniin san gaafa san filimni san isin dalagame amma immoo nurra dalaguu dandeessan amma teknooloojii uummanni keenya gartee smartiidha ilmaan Oromoodha gartee warra baratee barnoota qabu dandeettii qabu biyya keessaayis alarraayis gartee warra smartiitu uumamee mantana lafa yeroo mantana smartii lafa uumamee jiraan eenyu kas godhe eenyu rikoordi godhe eenyu bira dhaabbachuu jira eenyu ha godhe jee gartee akkana dambaasee hubannoo qabu keessa jira gaafa san gartee uummanni hubannoo qabu keezii san isaan irraa bitamteeti adda bilisummaa Oromoodha gartee uummata bira jibbise turan waboon nama najjeestu nuti waboo waan taate waan beeknuuf waboon nama rashantu isinii nama rashanu jiru OPDO nama rashanu jiru poolisii Oromiyaa nama rashanu jiru uummata qaanyiin qabne joollee akka biqaarraa irraa qabdanii tumtan ilkeerraa buustan ilkeen tunni deebiti Oke tarallee maallaqaan deebistan akkami ijoollee bareedina isaarraa balleessan akkami ruuhee isaa balleessan gartee daninnati keessatti isaat wal jaartanii Oromoo ta'uu isaa bichaa gizee beektan jala deemtanii sallaltanii kasallalu jirus Oromoodhaa fi gartee isin ijoollee Oromoo dura sallalu jira warra daninnati keessa jirtan yoo tola diddamaqaa keessanii footoo teessanii sin gabbaas daninnati nama gartee uummata sallalu jirtan isin beeyna yoo tola diddan isini nagaalata amma fokusiin kiya guddaan daninnati biyya keessa jiruutiin fokus godhaan warra uummata sallalu jiru footoo teessanii qaba waan isin fakkaatan miskiina fakkaatan ijoollee Oromoo ijoollee dargaggeessa keessa galaatanii dargaggeessa sallalu jirtan wanni sallaltaniif waan hin jirretti abbaan fadhe waan fadhe dubbachuu mirga qaba lafa saa lafa abbaa saarra jira gartee biyya namaa hin deeyne Tigraay hin deeyne Oromiyaa keessa jira Oromiyaa keessa waan fadhe dubbachuu namu mirga gartee dubbachuudhaan mirga qabaachuu qaba ilmi namaa isin eenyu kan mirga nama dorkutan isin eenyu gartee kaafaan nama qabsiistan no mirga qabaachuu qaba abbaan fadhe waan fadhe dubbachuudhaan hanqar kan sin tuinet hanqa sin kaballet hanqa gartee dhuftee hamtoota akkasirratti yaadatti garuu abbaan fadhe waan fadhe dubbachuu qaba akkana jechuudhaan ijoollee rashanu jirtan ijoollee meeqaan tapha kana hiitanii xuubbeessan ati ilma eenyuuti maal abbaa keetiitiif ati nama hiita Mana bagai titi fikirte nama tu pesite nama hiti nama kesan enyo yesi khanne enyo ayama si khan ayama enyo tin nama tu pesu ndesa ayama enyo tin nama hita miknani nama itu mal order khemali wani si en bikat yergam temal talagan dan temal yo abba badi kabat heraf seran mono motumma di sudan tsanda barti garte ilma nama to kolle kadar kar khaus ranju ati fi bu daleedun gartee waan dalagaateeti bichaadha gartee qabdee heeraaf dhiyeessuudha malee akkamiin lubbuu namaa rashanamti isin keessatti afaan Oromootiin dubbachaa Oromoodhaan akkamiin rashanama Oromoon akkamiin duuti keessaafu yeroo ammaan tanaa keessatti keessaafu yeroo ammaan tanaa 20th century keessatti akkamiin Oromoon akkamiin duuti maaltu si ejjeessa ganda namaa dheecheessati kan karan ganda namaa keessaa lafa sii keessatti ilmaan siitiin akkamiin duuti poolisii Oromiyaatiin namni du'aa jiru ilmaan Oromooti poolisii Oromiyaatti Oromoo rashanaa jirtu poolisii Oromiyaatti gartee Oromoo gartee kan fakkaane godhu jiru poolisii Oromiyaatti haadha Oromoo kamanarra gubaa jiru poolisii Oromiyaatti gartee mana haadha dulloota miskiinoota gartee warra gabbee dalagachuu dandeenye karashansiisaa jiru
Sigale to maaliif ta'uu qaba. Maaliif ta'uu qaba kun? Maaliif duuti haati Oromoodha? Abbaan Oromoo maaliif du'a? Miskiinonni maal balleessan? Dulloonni kun xooramuu qaba. Par poolisiin silaa poolisii mataa qabu taate. Miskiina warra waa kan qabne san bara deemtee gargaarsa gootee fi gargaartanii waa dalaguudhaaf. Isin ummanni Oromoodha. Ummanni gartee poolisiin Oromiyaatiif takkaanee itti gaafatama warri Oromiyaaf hin jiru. Ganda biraa harka dhoofi ni beektan. Namni nagarre kaa adaanii takka faa nagarre jara amaaraa kanaaf laal akkana heera malee akka taatu dhabduuf. Sigale namni dura kafiitii ta'eetiti nama biraatiif ta'a. Oromoon nama biraatiif taati malee Oromoof hin taatu. Mee laala warra Oromoodhaaf jechi beekana takka mee cufa isaaniitu laalame Oromoodhaaf hin ta'an jedhu kun barsilaa namni si baasu saba kana. Gizee mootummaarraa buutallee namni silaa gartee isin baasu bikkatti galtan Oromiyaa keessaa bara. Saba kanaaf toluu didaniiti kabiraati bilaan heera malee akka ta'anii arra namni tokko yoo fi gartee nama poolisii mormaa uummata angor jiru kan ilaalame namni tokko jarri qubattoonni Oromoo liqii waa gaafate 24 hours waan hajaa isaanii murteeffatanii deemanii. Hajaan isaanii tara akkatti ifi manattuu ni erganiif isaan miila isaaniitu mana ni erganiif. Maaliif namaaf tahan malee Oromoof hin tahaniif. Sila gartee namni angoo isin gizee Oromoon angootti isin fidda kan nama keetiif tahuu sirra ture bar. Bikka gartee responsibility ati qabdu gartee bikka itti marqamtee keessa jirtu saba keetiif dhaabbachuu. Bar dursoo saba keetiif bootaa kannitee fi saba keetii ulfina kannitee fi saba keetii kabajaa kannitee fi kabiraatiif illee gartee akka waliigalaatti ulfina kannuuf sirra ture bar. Poolisiin Oromiyaa uummata Oromootiif faayidaa qabdu. Uummanni hoogganni Oromoo keef hin juusan gartee warri silaa maqaa Oromootiin gartee maqaa Oromootiin teekiroo Oromoodhaan gartee achi dhufee taa'u jiru sun. Gartee takkalleen Oromoo yoo gaafatte Oromoon irra hajaasi irraan tanawaan kanaaf kanaan barbaada kanaaf kana naaguutii hojjetan oo saan saala kanaati saan saabunaati saan jaasaa jinniti saan saamarreeti yaaniiti Oromoo afarsanii aariyanii hulaarra aariyan akka gartee gaafa zabara amaaraa sanitti gartee akkasuma mallee hin jijjiiramne kun jijjiiramuu qaba. Namni gartee dalagaadhaaf gizee bakka sanneetti namticha sin dhufee san hajaasaa guusi fixxee fi guusi gaggeessuu qabdan akkamitti namni guddibbata kachite deebi'an. Akkamitti deebi'ee bakka san duratti koortii odeete koortiin Oromoodhaa gartee haajaa tantee murtee haajaa tantee baateen baatu chira biraan deemtuun haajaa takkaaf gartee guyyaa 7-8 Oromoon ulaa dura teessee kana teessee eeggattiin. Kana duba jijjiiramni nuti barbaannu kana barbaanna jijjiiramni nuti barbaannu gartee galgalaa galama nama Oromoo dalaguu barbaanna. Jijjiiramni nuti barbaannu gartee miskiinaa fi tujjaaraa fi kaan gidduutti nama 24 hours Oromoo dalagu gartee saba kanaa dalaguu barbaanna. Nuti gartee jijjiiramni nuti barbaannu kanaa miti nuti jijjiiramni nuti barbaannu. Akka Oromoo irraa duuti dhaabbattu barbaanna. Jijjiiramni nuti barbaannu wanni wayyaanee akkasitti gartee bikka takkatti tolkaanee garagalchineef akka Oromoon gartee bilisa baatee biyya sii keessatti nagayaan bobbaatee nagayaan galtu taaka. Akka Oromoon gartee haajaasiidha oofisa feete dheetee Oromoon deeqee shandosoon keenyatti haajaasii furattee akka galtuuf laama. Akka ilmaan Oromoodhaa gartee dalagatee biyya isaa keessatti gartee badhaadhee nagee rabbi dalagatee gartee akka fadhinnaa isaatti dalagatee biizinasa keessa jiru barbaanna. Sadii Oromoon duutii irraa dhaabbatee nagayaan haati Oromoodhaa alhamdulillahi rabbil alamin arra mootummaa Oromootii jira Oromoodhaa aangoorra jira gartee namni narraa ajjeesu hin jiru jettee akka Oromoon gammaddu barbaanna. Afur Sigal akka Oromoon gartee nagayaan lafa sii keessatti gartee nama biraatii lafa sii keessatti nagayaan bobbaatee akka galtu barbaanna. Arra mootummaa bika mootummaa takkaniin dhaqawete namni hajaa si baasu hin jiru. Khabiraa gizee dhufe gaashee indenne salaam indenne naakutfal nabunaan tata dura fiiganii gartee fuula bituudhaaf dura fiigan. Oromoo yoo itti dhufe gartee ni aariyan. Dulloonni Oromoodhaan ani dhaqeetiin harkee mana koortii nama wajjin hin dhaqe guyyaa guutuu achi dura ta'a. Haqonqonyaan saan saabunaati saan gartee saalaa kanaati. Osoonii fi abbootii isaanii hulaa dura harkanii osoo hawwan isaanii hulaa dura harkanii saan saabunaati jecha koota isaanii sirra kaatanii gabbaanii telefoona dabnee boositti siddifa uteela kamneen maareen jechaa waliin haasawaa deemanii sanii dalagaan sanii miti beeka. Dalagaan gartee gizeetti ofiisa keessa seenteen abbaan faris sarbii ta'uu qaba. Abbaan dura dhaabbatu san gartee dura san gartee uummata keetiif kabajaa ulfina kan nuuf sirra ture. Ofiisa keessa jiruun baan. Ummata Oromoodhaaf namni dhaabbate takkalleen hin jiru. Takkalleen ammas namni Oromoof dhaabbatee Oromoof dalagaa jiru tokkolleen hin jiru. Maaliif nuti kana barbaanna jijjiirama waliigalaa guutuu barbaanna malee jijjiirama gartee mataa gubbaa bichaa miti. Jijjiirama waliigala gartee jijjiiramni eega gubbaarraa kaasa ilaa jalatti jijjiiramuu qaba. Jijjiiramni sanii malee akka nama gartee mataan gubbaarraa ka'ee amma fakkeenyaaf shimalas gubbaarraa ka'ee kabiraa gubbaarraa ka'ee what is the different takkalleen qabu ammallee walumaa tolsu jira malee
wanni man kana dila aba kan torse akana torse mali mata jijjirum buata kallen qabu jijjiramni wali galatti hanno as biya san keessa dhaabu wali galatti garte jalarraa kaasta ilaa gubbotti garte hanna dhaabsisuu danda'u nagee biya sanii kan nu barbaade jalarraa kaasanii ilaa gubbotti garte nagee kan sanii kan biya sanii kan nu dhaaf nuti boo'insaas dadhabanne garte nuti garte yeessaas dadhabanne du'a oromoo tis dadhabanne lallabaa olus dadhabanne nagee barbaanne geenne fu nagee san nu kanna isi warri mootummaarra jirtan hawaasa keenyaaf illee nagee kannaaf lubbuu namaa jechanirraa dhaabbatu hanniti haa dhaabbatu habajaan oromoodhaaf faristii kannamuu qabdi lafa teenya irratti isiniin gartee hoogganeetanii bika san teessan gartee responsibility hoogganaa sa furadha takkaanoo kilaasii furadha akkamii jaaditi gartee responsibility hoogganaa furadha isin hoogganaa responsibility hin qabdan cufti keessan nu maqaa uffatanii jamtan malee responsibility hoogganaa qabdan hooggana responsibility furadha maaliif gartee hooggana kun maal jechuudha gartee dalagaan saa saddeetan isin kan namsan gartee maalin godhu jira saa bunaatiif gabbaan saa laaqanaatiif gabbaan saa gartee raftiitiif gabbaan guyyaa kana guutuu osuma saa gabbaatuuti fixee jirtan haajaa tokko sontolee ni ofiisa keessaa baatan isin harkee bar qaamaaniin isin harkee fi dubbaddaa waan hin harkee bar oromiyaa keessatti waan hin harkee fi dubbaddaa bar soo tanaafuu nuti jijjiirama guutuu barbaadna gartee haati oromoodhaa boo'insa dadhabannee jira abbaan oromoo gartee boo'insa dadhabannee jira namni bilaashi maara shanamaa gartee waa jijjiiruu bichaa miti waa jijjiiruu tokko bichaa jijjiiruu tokko lama no saniim jijjiirama guutuu barbaad poolisiin oromiyaa jijjiiruu qabdi mootummaan jijjiiruu qaba guutuutti yoo saniin ta'in bu'aan takkalleen hin dhuftuu ammalleewu yoo gartee amma wiiyitii amma dhufu jaan dursa uummata mana hidhaa jiru hidhaarraa baasa nuti gartee warra mataan tortora kanaa hojjaasoo miti nuti bu'aa wanti nu qabaa gartee uummata hidhaa jiru hidhaarraa baasuu isaanii wajjin teessanii akkami biyya tana fuuldura yaanaan irratti waliin haasa'u furmaata warri qabu gartee isaanii wajjin malee isi warri aangoorra jiru waliin haasa'u baatan we don't care cuftu nuu tokkichuma isin gartee godhaa waan jaaniin godhu dhiisaa waan isin jaan dhiisu ordaraa waan yaataniifu isin katamtee waraqaan akkana illee gartee tana dubbadhaa tana jaa yaani waraqaa isin kannan sanii yaatan san amma paarlamaan caffeen oromiyaa yaamamee jira shimallis raakaasan maarree raakaasan namsa dinaa ofirra raakaaf noo son jijjiirama miti jijjiirama guutuu barbaannaan ni gootanii jijjiirama guutuu jijjiiruudhaan uummata mana hidhaa baastanii isaanii wajjin akkamii gartee oromiyaa tan nagee harkatti oromiyaan akkamii fuuldura deemti oromiyaan akkamii gartee uummanni oromoodha akkamii dalagatee biizinasa keessatti illee faayidaa warratti haasa'amuu danda'udha malee warra gartee isin gartee warri waliin jirtaniin haasa'otanii hiikaanuu qabu nuti warri hiikaanuu qaba warra hidhaa jiru hidhaarraa baastanii isaanii wajjin teessanii wiiyitii godhu isaanii wajjin teessanii wal mari'achuudha abbaan duulaa haasa'e naaf naa hiikaan qabu abbaan duulaa kirminaala guddaadha gartee leenca ollataadha uummata oromoodha gartee amata 27 uummata oromoodha maallaqaan doolaaraan gurguratee biraa deeme maallaqaan nu gurgurate leenca ollataarraa waa takka irraan baradhu waa takka illee irraan fudhadhu gurri kiyyalla san dhagahu Tigalee abbaa duulaa kan rashansiisaa ture kan hojjeesaa ture hagartee qaalii isaa nama dalagu ture miilarraa muru ture abbaa duulaa gammadaatii fi fakkaata akkasaati isarraa waa takka illee fudhadhu warri ajandaa isaarraa yoo maqan kanama rashansiisu abbaa duulaati miitee guddaa hattummaattis abbaan duulaa hattuu guddaadha isarraan fudhadhu xorataa baaftanii bahuu qaba oromiyaa keessaa nagiyaan nagartee haa baqatu nagiyaan dhiisaa isa nagiyaan haa jiraatuun tasan dabarre abbaa duulaa gabadaa gafiddanii isarraa wajji wal mari'atan maal isarraa barannamee naa himan wanni irraa maratan maal akka oromoo rashantan akka oromoo gartee kararraa meessan akka oromoo gartee kana godha jeesaan sin gorsa malee maal onni bira oromoo gaarii inni godheef takka illee hin jirtu amma 27 oromoo hajjeesaa ture beekaa kan dhorkaa ture hayyuu kan dhorkaa ture gartee abbaa duulaa gammadaati leenca ollataadhaa gartee naadhii gammadaadhaa hajjeesisiise habikke uummata oromoo guutuu waraana gartee adda bilisummaa oromoodha akka jirutti gartee huursoo ficcisiisee huursootti gartee mallazeenaan akka ficcisiisu akka ibisaatiif gartee cheeka saamichaa fudhatee walii saayina godhanii gisee deeman agarreemisa fudhatee gartee inni xayyaaraan deemee uummata oromoo bal'aa waraana akkasii guddaa akkasiisan gartee kan nyaachisee leenca ollataati uummata kan boombiidhaan dhawaniini boombiidhaan gartee huursoo keessa ficcisiisanii warra karaa huursoo ni beektan huursoo keessa ficcisiisanii
kaanis gartee ummata kaanis gartee qoonqoodhaan akka goddaaman ummanni gartee garaa yaasee dhukkubaan akkasitti mana ummata guutuu waraana guutuu bika takka kan biggalaa jeeni kan fichisiisee leencoo lataati. Leencoo lataadhaa dhiiga Oromoo 100% irraa qaba. Isarraa wanni baradhuun hin jiru. Isarraa wanni inni irraa tirfii irraa harka dhuus hin jiru. Inni gartee horsootti ummata gartee galaa chaaptara irraa jeeni galcheeni harashansiisee fichisiisee leencoo lataati waraana guutuu nyaatee fixeen. Waraana san keessa deemee gartee inni shaantaa ulaarra kaatee ala kana gisee dhufees shaantaa ulaarra kaatee taa'u ture. Taraa gartee gimboo sabaati ta'a taraa kaanta karaa kaanta akkamittiin gartee kana nuul dura dhaabban bitittiin godha jee. OPDO duraan akka duraan gartee jijjiirama lammaa magarsa sanii katurte. Luko jijjiirama gaarii dhufeen. Abbaan leencoo lataatii fi abbaan duulaadhaa gartee addaan facaasanii jara kanallee gartee akka mataa isaaniitti illee Oromoo wajjin dhaabbanne. Abbaan duulaatii fi abbaan duulaatiif gurupiin isaa gartee lammaa magarsaa irratti gurupiin amma wal nyaachuu jirtu. Gurupiin amma hattuudhaa tarrammoo wal jaartee gartee irra wal loluu jirtu gartee abbaa lammaa magarsaa irra wal jaaranii lammaa magarsaa nyaatan. Lammaa magarsaa warri nyaate gartee shimallisii fi cufa isaanii waraaddisoo argaatii fi jirjiinitu gartee gaafa shimallisiif jala fuudhee deemu tureen gartee irra jaaramanii lammaa magarsaa warri nyaate gurupii ammaan tana gartee warra kirminaala kana gartee warra dhaabbatu kan isaan kanaatu irra jaaramanii turanii lammaa magarsaa nyaachuudhaaf. Lammaa magarsaa kan nyaachiseen abbaa duulaatii fi gurupii ammaan tana gartee gurupii amma kophaa baate tashimallisan kanaatu isaan nyaateen zooroo magbaa ciraaroo jetti garee. Sigale sotonaafuu deebi'ee tarraan tana sarratti gad deebite amma isarra jaaramanii jira shimallis irratti shimallis akkamitti darbinarra jiran amma we don't care haa darbamu fadhu adiisu we don't care maaliif Oromoodhaaf waa takka waa inni godhe qabu Oromoodhaaf waa inni dalagee hin qabu shimallis kanaafuu Oromoo fichisiisuu irratti qeeroo bittiin addaan godhuu irratti qeeroo rashanuu irratti qeeroo gartee mana hidhaa keessa tottorsuu irratti gartee Oromoon hidhuu malee shimallis takkaa Oromoo takkaan hidhaa irraa baasa jeesaa gabbee dubbatu gartanii takka illee abadan. Sigale waanuma gartee tuwani gaba wayyaanidha dalagamu ture sachi malis dalagu ture Oromoo hidhuu malee takkaa OPDO takkaa hidhaa irraa gabbaaftee kana gabbaafne ta'e si himtu gartanii shimallis sakkaa egaa inni gartee siltaana kana gad dhufe takkaa Oromoo gartee hidhuu malee hiisisuu malee rashansiisuu malee ajjeesuu malee takkaa Oromoodhaaf gartee haadha Oromootiif takkaa boo'insi kun haadha Oromoo irraan hin mallee akkam isin gartee uummata Oromootiif hidhattanii uummata Oromootiif dhaabbatanii takka Oromoon duun qabdu Oromoon gartee rashanamuun qabdu jechuun turren takkaa jee dhaabbatee dubbateen beeku takka silaa gartee saba kanaa dubbataate video isaanii garra ture jechuudha. Kanaafuu Oromoon gartee naman qabdan ammallee gartee isaan nama jijjiirraan takka illee dhufaaf illee teessu wanni isaan odaan feeka haasa'oo jiran feeka malee dhugaansa dhufaan jiru. Dhugaansa gartee yoo itti yuunitii qabaatte dhugaansa irra dhufte nama rubbuu Oromoodhaa kadu'aa jiru Oromiyaa keessatti yoo wal cinaa dhaabbatte haayinni akka abbaa gadaa kana faatti gartee akka Oromoota fantaallee kanatti haayinni isaanii akka bahu maal yoo nuti wal cinaa dhaabbanne uummata kana gartee akka malee warra ajjeefame gizee nuti gartee warri miidiyaa kana gubbaa jiru gizee gartee gurra qabannee gizee nuti jine waliin dhaabbanne haqa isaanii akka dhiibbaatti goonee haqa isaanii kana baasisuu danda'u. Ilmaan Oromoo hidhaa keessa jiru gartee yoo nuti dhiibbaa waliin tigoone akka ijoollee san hidhaa irraa baatullee dhiibbaa godhuu danda'uudhaan Saudi Arabiyaa keessa jirullee gartee hidhaa keessa jiru yoo nuti waliin dhaabbanne dhiibbaa goone uummata kan hidhaa irraa illee baasuu dandeenyaan sigalee tanaafuu lubbuu Oromoota du'aa jirtu gartee nuti waliin dhaabbanne gartee namni kun saba keenya namni kun hawaasa keenya waliin dhaabbanne wal malee humaan qaba waliin dhaabbanne dhiibbaa yoo goone hayni isaanii ni ba'a yoon kaan ammoo uummanni kun hayni isaanii akkama dhorkata yaa baleen kee miskinni mee miskiina ka warra fantaalee sanfaa ani duuti isaanii hirriibaan tidha bobboleen keenya amantan naamanu baatanii hirriibaan tidha warra fantaalee san maaliif wani ni dhagee wallahi hangaasaan kaappii lafa naa kaaye wani gurra kiyyaan dhagee san ture iyyuu ture booyuu ture kaappii lafa naa kaaye yaa rabbii kiyyaan je wallahi bagma rabbiin haqa kana baaste hanquma kana Oromoo gurra isaanii buustee jeetiin gammate wallahi laadiin na amantanu na amanu baatanii garuu Oromoo wala dhageeffannu wala khabannu wal bira hadabannu saba keenya kanaaf sagalee haa taanu Oromoon arno for somehow waan taateen beeku hedduu danas taatee jirtiin jiraamti duudee jirtiin maaltu kon duuti gabrummaa akkasiin duuti Oromoo maal argatte Oromoo silaas barbaadamtan tabagiddiillee Oromoo nama fakkeenya bu'aas keessa harkatti kalleen qabdu maaltu Oromoo kan caasiin godhe gartee warri aktivistiin gartee fi miidiyaa kana gubbaa jirtan saadiraa teessan dubbachuun keessan bu'aa qaba dubbadhaa dhalaas ta'ee dhiiraas ta'ee gartee isinis bira dhaabbadhaa aktivistiin abbaan fadhaatoo dhumma Oromoo irratti waan hawaasa keenya irratti gabbee dubbachuun dirqama keeti gabbee dubbadhu namni si dhoorku hin jiru gartee freedom for speech jira
Hotanaafu saba keenyaaf sagalee ta'uun yaa Oromoo arrabsamta. Arras gala katabanii si gala arrasee arrabsaniin garuu ati wasiyyaa saba keetii keessee deemtaan. Qawwee bichaa miti beeknamni waraana bichaa keessee miti qawwee da'oo bichaa miti. Kuni voice for voiceless. Aktivistiin as gubbaa jirtan hadaraa teessan hin nuusina. Iyyansi keessan gartee bu'aa qaba. Namni lama si haa dhaggeeffatu dubbadhaa Oromoo. Callisanii kana mana galu jechuun kuni milik safaariif dalagaa jirtan. Maaliif dalagaa jirtanii beektan Oromoo lallabaadhaaf irraa afaan si walii qabsiifne galchiinee jedhan. Sigalee Oromoon galuun qabdu. Oromoon hanqa abbaa biyyummaa siidaa. Hanqa gartee Oromummaa siidaa gartee harka cimbattee haati Oromoo gaafa isiin gartee nagayaan rafuu eegalte. Haati Oromoo gaafa mataan si nagayeete abbaan Oromoo ilmaan Oromoodhaa gaafa nagayaan gale gartee nuti vaakeeshinii irra jiraachuu keenya kan jiraame injoo goone gaafa san mataan keenya lan irratti nu fudhatan. Hanqa sabni keenya gartee nagayaan harkataniiti. Hanqa Oromoo duutii irraan dhaabbataniiti bikkaan deemetti vaakeeshinii ba'uusan hin qabu. Garanti deemu mataan deemu san qabu. Tanaafu Oromoon gartee miidiyaa gubbaa kan jirtanis hadaraa teessan dubbadhaa. Rakkinni tokko Oromiyaa keessa jiraanan dubbadhu voice for voiceless. Namni waasii godhu tokko illee hin jiruun kaasii jalaasee arrabsuus dantaa afaan isaa banaa oola. Harki isaa dhukkubu takkatti hawaa katabaa oolu. We don't care ani jaaluun laadha. Waan fedhe dubbatu hin laadhu jaaluun deebi'e. Soo tanaafu Oromootiyaa horaa bulaa nagaa fayyannaa jiraadhaa. Waboo yaa gaachee sabaa. Jaagaachana sabaa waan gabbaatee beena. Kaayotee beena, tarsiimotee beena. Hanqan fedhe gartee adawwiin sirratti illee gartee galgalaa ganamallee dalagaa ooltu. Akka ati nama najjeefne beena. Dhugaaqee beena. Waboon akka nama najjeefne beena. Tanaafin akkana baandiraa kaayadhee dhufeen. Haqa isaanii rabbi baaseef. Waboon nama rashan. Waboon nama ajjeese. Waboo gartee maaree nama godhe. Jinni nama godhe gatanii maqaa irra kaa'u turani. Waboon nama rashan. Waboon nama najjeesu. Waboon gaachana sabaati. Waboon gartee ilmaan gartee sab qomoo teenya dhiiga keenya obboleeyyan keenya ka ilmaan Oromoo laalaa ilmaan Oromoo laalaa haadha Oromoo dadhabee ha gartee gabbee. Ani gartee gabdeemee mana hidhaa keessa tortoruu mannaarra saba kiyyaafin gartee bilisa baasa jee ha gabbee. Naayecha gabbee gartee laalaa haadha tiyyaa dadhabee. Laalaa saba kiyyaa dadhabee. Laalaa obboleeyyan kiyyaa waan dadhabeef gabbee. Gizee kam nama ajjeesa. Gizee kam nama rashan. Osoo nama rashanuu barbaade gartee malla zeenaayin dhaabbatamee guutuu gartee maqaa isaanii tottorsuu tureewu humaan finne. Jarri kanneen xuriin gartee waan isaan fidan takka illee qabanin. Waboo jiraadhu gaachana sabaa nuu jiraadhu ammallee gaachana keebbeen. Waboon ammallee haala lisu Oromiyaa irra gartee bilisa baatee Oromoon guyyaa tokko akka nagayaan jiraatu abdii teenya guddaadha. Oromootiyyee Waboo biraa dhaabbannu gaachana keenya biraa dhaabbannu ilmaan Oromoo kana bira gartee haa dhaabbannu. Oromiyaa keessatti alaabaan tun inshallah ni dhaabbatti ni lalistiis ni jechuu barbaada nagaa fayyannaa oolaa Oromootiyyee. I love you guys, okay? Nagaa fayyannaa jiraadhaa.